Ani oduu gammachuu jannatarraa qabeetiin dhufee si bira jira. Ati hedduu nama gaariidha. Nama Rabbii ifii abbatu. Yeroo ta'e irra guddaa zikriidhaan dabarsita. Ati hedduu nama gaariidha. Ati warra jannataati. Ati ni kijibda. Nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi akkana jedhe. Namni tokko haalli isaa nagaya ta'een osoo hin ta'in ka jannata seenu rahmata rabbiitiin qofaa hin jedhe. Ani eenyu duuba kan jannata seenuuf waan inni nama gaarii ta'eef. Ani shayxaana na beeteemi. Ilaalcha kee guutuu dogongora keessa naquufin ani si waswaasutti jirani beeytaa. Ani nama rabbitti amanee fi nama rabbitti dhiyaate guutumaa guututti. Ilaalcha isaanii jaamseetiin beekumsa isaanii jaamseetiin ilaalcha dogongoraa keessa naquu barbaada. Garuu ati hedduu nama dandeettii qabu, nama beekumsa qabu. Ani ibliisii miti kan hin beekumsa kiyyaan if eeguuf. Beekumsaa fi dandeettii rabbii qofaan kan hin eeggamuu danda'u. Karaa kiyya irratti si argatu binta karaan kiyyas hedduudha beeytaa. Karaa hedduun qaba karaan itti nama dogongorsiisu. Karaa ati yaanneen si argatu binta. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.